Fayyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Durbo Caalati. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa barnoota fayyaa garaagaraa irratti viidiyoo isinii hojjechaa turuun kiyyan yaadatama. Haa ta'uti garuu har'a immoo viidiyoo barnootaatii miti kanaan qabadhee dhufe. Anaan qabadhee dhufes keessummaa wayiin qabadhee dhufe. Keessummaa baay'ee guddaa ta'e qaamanis guddaa yaadanis guddaa isinillee waan tokko tokko irraa barattee ana yaadu qabadheen dhufe. Keessummaan keenya guyyaa irraatis Barattuu Keekiyyuu Tasfayee jedhamti. Keekiyyuu baga gara YouTube channel keenyaa nagaan dhufte. Isinillee baga nagaan eegdan. Ayyee mee gaafilee 81 qaba. Kanaan qabadhee si gaafachuudhaaf as jiru. Kan jalqaba irraa kaanu mee Keekiyyaa Tasfayee eenyu? Keekiyyaan barattuu kutaa 6 karaa kutaa 7tti dabarte. Kan ishiin jiraattu immoo kutaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa aanaa Moglee jiraatti. Ayyee galatoomii. Soo jiraattu kutaa magaalaa Sabbataati jechuudha Keekiyyaan. Eeyyee. Tole. Egaa akkuma beekamu barana qorumsa ministirii kutaa 6 fudhatte. Qorumsa sana irrattis qabxii guddaa galmeessitee gara kutaa 7tti darbaa jirta. Mee qabxii nuti galmeessite suni meeqa? Sumarraa dhageenyu. Qabxiin kunillee baay'ee guddaa miti garuu qabxiin ani galmeesse persentaayilii 96.2 yeroo ta'u averejjiin kiyya immoo 83.5dha. Ayyee kuni qabxii guddaadha. Qabxii guddaa mootii anatti jettee fi qabxii guddaadha. Mee akkamii iccitiin qabxii guddaa kana ittiin galmeessite? Akkuma beekamu yeroo ammaa kana barattoonni baay'een ibin kutaadhaa gara kutaatti irree yerootti darbuu dadhabanii kutaa tokko keessa yeroo garaagaraa waggaa dheeraa yeroo turantu jira. Sun ta'ee otoo jiru ati immoo qabxii kana galmeessitee jirta. Warra biraatiif irree muuxannoo akka ta'uuf mee iccitiin milkaa'ina kanaa maali? Iccitiin milkaa'ina kiyyaa qabxii kan akkan galmeessuuf kan na deeggare mana barumsaatti barsiisaa kiyya seeraan dhaggeeffadha. Barnoota dabalataa manni barumsaa kennus nan fudhadha. Akkasumas karaa manaa yeroo galu wanta dareetti baradhe irra deebisee nan dubbisa nan qo'adha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkami gama maatiitiin haati fi abbaan kee haalli itti si qo'achiisan fa'aa guyyaa guyyaan haalli itti si qo'achiisan fa'aa hin jiraa? Maatiin kiyyarree carraa akkanaa hin arganne guyyaa guyyaadhaan nan qo'achisanii. Abbaan kiyya sababa hojiitiif bakka biraa jiraata. Isayyuu torbanitti yeroo tokko wal argina. Haati koo immoo guyyaa guutuu hojii oolte galgala wal argina. Carraa kanuma keessa yeroo akka tasaa sirriitti na bira turanii yoo na qo'achiisan malee yeroo baay'ee na qo'achiisuudhaaf carraa hin arganne. So karaa maatii keetiitiin deeggarsi gama qo'achiisuutiin siif taasifamaa ture hin jiru jechuudha. Abbaa kee torbanitti yeroo takka qofa argattaa? Eeyyee. Akkami hin cimuree torbanitti yeroo takka qofa hin yaaddu? Yaaddu somaa gochuu hin danda'u sababa hojiitiif waan ta'eef iyyuu. Baay'ee baay'ee gaariidha. Ulfaadhu. Gaafii ittaanutti dabarraa gaafii inni ittaanu gaafii sadaffaan akkam otoon akkas godhee jiraadhee qabxii kana kanaa ol fiduu nan danda'a jettee wanti ati gaabbitu kan yaaddu ni jira? Gaabbiin kiyyaa akkuma dura siif ibse osoo maatiin kiyya sirriitti deeggarsa isaanirraa argadhe qabxii kana caalaa galmeessuu nan danda'a jedhee yaada. Inni biraa immoo rakkoo dhuunfaa kiyyaan tapharratti yeroo kiyya qisaasessuudhaani jechuudha. Tapha kanarratti yeroo baay'ee dabarsita. Eeyyeen. Taphachuunis yeroo tokko tokko bohaaruunis barbaachisaadha. Ibin si ijoollee dhiisitoo namni guddaan illee boqonnaa sammuu isa barbaachisa waan ta'eef sunis wanta badaa miti. Wanti ta'uu qabu garuu sagantaadhaan gaafa ta'u bu'a qabeessa illee ta'a. Baay'ee gaariidha. Gaafiin kiyya arfaffaani mee gara fuulduraatitti Keekiyyaan maal ta'uu barbaaddi yookaan immoo mul'anni ishii maali? Karaa fuulduraatti kan ani ta'uu barbaadu ogeettii xiinsammuu yookaan saayikaatiristii ta'uu barbaada. Saayikaatiristii ta'uu barbaada. Eeyyee. Mee maaliif muummee kana filatte? Sababiin ogummaa kana filachuu danda'ee fi biyya keenya keessatti namoonni baay'een dargaggoonni hojjetanii jijjiiramanii ofiifis biyyaafis hawaasaafis ta'uu danda'an araada
adda addaa irratti of gatanii jiraatu. Barattoonni barnoota isaaniitiif fedhiin qabaatanii dargaggeeyyiin namoonni gurguddaan irree hojiidhaaf kabaja kan hin laanne hojii isaanii hojjechuudhaaf kan fedhiin qabaanne jiru waan ta'eef iyyuu isaan irratti hojjedhee biyya kanas jijjiiruu waan barbaadeef. Surprising kun yaada ajaa'ibaati. Yaadni kun namni wanti umurii keetiin oliitirre waan kana baay'ee nootiis gochuu dhiisuu danda'a. Qabxii guddaa nuu kaaste biyya keenya keessatti yeroo ammaa sababoota garaagaraatiin namni baay'een sababa miidhaa sammuu garaagaraatti saaxilamaadha. Baay'ee ulfaadhu kuni qabxii ijoodha. Gaafii ittaanutti gaafa dabarru gaafii shanaffaa mee jireenya kee keessatti maaltu si bashannansiisa? Wanti na bashannansiisu baay'eedha. Isaan keessa tokko lama sii kaasuu nan danda'a. Inni tokkoffaa maatii kiyya wajjin yeroo dabarsu na gammachiisa. Inni lammaffaan immoo nama rakkatee karaa irratti hafee abdii kutatee haamileensaa cabee ammaaf hin qabu malee osoo hin qabaadheeyyuu osoon isaan gargaaree baay'ee natti tola. Karaarraa osoon isaan kaasee nan barbaada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Abshir gaafa tokko haadha qabeenyaa taate isaanis ni deeggarta. Kun yaada bareedaa fi namni biraallee ilaalcha kana qabaate namni yaalatti amala wal deeggaruu karaa irratti wal bira darbuu dhiisuu akka qabaatu godha. Ulfaadhu. Gaafii jaaffaan mee ati ijoollee umurii keetiin jiran kanaaf yookaan immoo warra tarii nu ilaalaniif ijoollee umurii keetiin jiraniif maal dhaamta? Ijoollee umurii akka kiyyaa kanarra jiraniif dhaamsananii dhaamuu barbaadu. Ijoolleen baay'inaan kuni barataadha kuni barattuudha yeroo jedhamu mana barumsaa deemee baratee galeedhaaf osoo hin taane mana barumsaatti wanna barate dareetti wanna barate irra deebisee kan ilaalu ta'uu qaba. Deemee galeedhaaf barataadha yookaan barattuudha jechuun hin danda'amu. Kan biraa immoo ijoolleen baay'een namaaf kabaja hin qabanii kabaja laachuunis barbaachisaadha. Akkasumas gorsa barsiisaarraa maatiirraas fudhachuu qabu jedhee tayyaada. Baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Kun gorsa baay'ee bareedduudha. Ijoolleen yeroo ammaa kana ijoolleen wantoota umurii isaaniitiin alaatirree irratti yeroo hirmaatan ni mul'ata. Keessattuu miidiyaadhaan wal qabate. So kun miseejii guddaadha. Ulfaadhu ammas sirrii deebiidhaan. Gaafii torbaffaan meemmoo maatii ijoolleetiif maal dhaamta? Ati akka ijoollee barattuu tokkootitti maatii ijoolleetiif dhaamsati qabdu. Maatii ijoolleetiif dhaamsanii ani dhaamuu barbaadu. Inni tokkoffaan maatiin baay'een ijoollee isaanii gorsuurra kan filatan rukuchaadhaan akka gorsaa ilaalu jechuudha rukuchuu. Kanaafiyyuu osoo akka hiriyaatti ofitti dhiyeessanii gorsa isaanii nuffisiisne osoo gorsa sasalphaa ta'e osoo isaaniif laatanii bareeda jedhee yaada. Inni biraan immoo maatiin baay'een ijoollee isaanii waan deeggaran itti fakkaate miidiyaa hawaasaatti akkuma itti fakkaatetti kan miidiyaa hawaasaatti gadhiisan jiru. Inni immoo ijoolleedhaaf sammuu isaaniitiif shaggaa miti jedhee yaada. Excellent. Baay'ee gaariidha. Dhugaadha yeroo ammaa kana wanti barattuu keekiyyaa kaaste kun waan ijoodha. Namoonni keessattuu saaxilamummaan miidiyaa kun dhiibbaa guddaa geessisaa dhugaadha. Daa'ima irratti hafeetoo nama guddaa irratti illee dhiibbaa guddaa akka geessisu beekamaadha. Qabxii guddaa nu kaaste galatoomii. Gaafiin kiyya kan dhumaa fi 8ffaan mee eenyu galateeffachuu barbaadda? Ammoo bakka jirtu kanaahu akkuma duratti jenne ati barattuu kutaa 6 gara 7 qabxii bareeda galmeessite. Ati mucaa qaxaleedha mana barumsatti barsiisuu ta'eetiin nama baay'ee jaallatamuudha. Akkasumas immoo maatii keessatti illee bakka guddaa sii qaba maatiin kee anis isa quban qaba. So bakka kana gahuudhaaf qaamni galateeffattu eenyu galateeffachuu barbaadda? Ani kanan galateeffachuu barbaadu maatii koo haadhaaf abbaa koo baay'isee galateeffachuun barbaada. Qaamaan na jira abbaan koo qaamaan na bira jiraachuu reebaatu yeroo dhufu waan akka seeraan barumsa kiyyatti qalbii laadhee akkan seeraan baradhuuf akka waan na kakaasuuf illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Haadha koos akkasumaa fi firoottan kiyya jawaadhu barnoota keetti sirriitti hordofii naan jedhaniif illee guddaa galateeffachuun barbaada. Barattuu Keekiyyaa Tasfayee guddaa galatoomii yaada baay'ee bilchina qabu yaada
umurii nama umurii keetiin jiru kanarraa inni eegne gurguddaa nu kaastee jirta. Baay'ee galatoomii siin jechuun barbaada. Yeroo biraallee deebinee akka wal arginu abdiin qaba. Anillee akkasuma. Hordoftoota keenya akkuma argaa turtan kana turtii Barattuu Keekiyyaa Tasfayee wajjin taasifne asuma irratti goolabna. Yaada yoo qabaattan karaa kommentii nu katabaa. Fayyaa ta'a.